Ashama harka fuunee maatiin jaallatamtoonni maatii chaayinaal abeeloof nagaan waaqayyoo lafa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam fayyaa keessanii jirtu galata gooftaa ani nagaa kotti nagaa guutuun qaba waaqayyootti haa tolu innaa guyyaa har'aas immoo wantoota rifeensa keessanii yeroo hedduu rifeensa warreeni rifeensi keenya nu jalaa caccabaa akkasumas immoo inni nu jalaa bubuqqa'a lallaafus didee baay'ee nu jalaa jajjabaata jettanii biyya ormaatti sababoota adda addaatiin rifeensi keessanii baay'ee isin jalaa miidhamaa jiruu fi kunoo har'a waan bareedaa kan rifeensi keessan lallaafu akkallee hin bubuqqaane yeroo gabaabaa keessatti illee akka isiniif dheeratu ejjedheeltanii dhufeen jaraa maal akkana jedhe maalirraa akkana jedhe immoo walumaan deemnee haa ilaaluun isiniin jedha warri chaanaali kiyyaa haaraa taatan immoo laayik sheer sabskiraayib gochuun na wajjiniin ta'a warri duras immoo na jajjabeessaa guyyaa har'aa na wajjiniin geessan immoo galatoomaa isiniin jedha amma gara hojii isaatti ni gallaa na hordofa. Amma kunoo yeroo gara hojii isaatti gallu wantoota nu barbaachisan jedhee kanan itti har'a isiniif yaadee jiru kunoo alooveeraa yookiin immoo reetii ni beektu jedhee yaada kana qopheeffadhee jira alooveeraa yookiin reetii. Akkasumas immoo kunoo killee lamadha kan qopheeffadhee jiru akkasumas muuzii bilchaataa firee sadii qopheessadheetaniin jira zayitiin immoo zayitiin umarrattis itti nam'us ni jira amma yeroo gara hojii isaatti gallu isa kana irraatiin laaxannaa jechuudha muuzii keenya haala kanaan muuzii yeroo argattanii haala bareedaan otoo irraa bilchaataa ta'ee baay'ee namatti tola ani baay'ee natti tola bilchaataan jechuudha isaarraa bilchaataatu irra baay'ee faayidaa qaba ammaan firiijii keessa waan tureef jecha duubisaa gurraacha malee keessi isaa adiidha baay'ee bilchaatee jiraachuu bilchaateera sirriitti maaliif rifeensi keenyatti illee baay'ee hin maxxanu yeroo haala kanaan bilchaataa ta'u jechuudha kunoo haala kanaan muuzii kana isin haga barbaadan qopheeffachuu dandeessu haga rifeensa keessanii jechuudha akkasumas alooveeraa kana immoo haala kanaan irraatiin ni qunciftu alooveeraan kunoo kana qaba haala kanaan hundasaa akkasittiin irraa sooffattu jechuudha egaa irraa sooffannee itti deebina amma killee kiyyaa cabsee killee lama cabsee as keessa godhadhe jechuudha lama bichaadha kan ani barbaadu akkasumas kunoo muuzii kiyyaa haala kanaan kukkutadheera kun immoo jeelii kiyyadha yaani alooveeraa yookiin immoo alooveera jeeliidha walitti makee jechuudha kana daariktumaa walitti daballaa jechuudha kunoo egaa kanatti dabaleeti immoo zayita yeroo hedduu ani itti fayyadamu kunoo kana fakkaata kunoo kanadha isa kana haga isinitti tolu hanga rifeensa keessanii itti naqattu anamma haga liyoom har'a bichaa kan nagahu har'aa itti godhadhe akkasumas immoo shisma zayituunii yookiin immoo olive oilii haga nagaha jedhee itti yaadee itti naqadhaa jechuudha ani baay'ee hin barbaanne hanarraa bichaadha waan ta'eef hanarraa bichaatti naqadha safaruu hin dandeessu milaagaa lama yookiin maankaa lamatti godhachuu hin dandeessu amma daariktumaa kallaxa kinoo amma kunoo kalaaxatti godhadhe yookiin immoo meleneksiitti godhadhee jira daakadhee walitti deebina kinoo amma haala kanaanii daakeen jira isiniin jedha walumaan deemnee hordofna kunoo haala kanaan egaa akkasittiin daakanne qodaa qulqulluu ta'e waan barbaadan gizaazee yookiis immoo pilaastikii ta'etti naqattu jechuudha kunoo kana fakkaata baay'ee bareedeera amma dibadheetanii nan isin argisiisa na hordofa hayyan jaallatamtoota kiyyaa amma hojjennee waliin dhufnee jirraa deebi'ee dhufeen jiraa amma akkuma isiniin jedhee dibadheetanii nan isin argisiisa isinis na hordofaa
baay'ee faayidaa hedduu ni qaba dhugaa dubbachuuf taanaani hedduu faayidaa ni qaba. Hundi keessanillee akka itti fayyadamtan abdiin qaba isinii jedha. Itti fayyadamaa amma diba'ee isin argisiisa. Maaskii adda addaa yeroo dibattanii maasaajii akka hin daganne maasaajii gochuu. Faayidaa hedduu kan qabu maasaajiidha. Haga buqqeesaa direesitti buqqeesaa keessa masaajii gochuu qabdu. Haga qarqara isaatti akkasittiin itti erga dibdanii kaatanii maasaajiin barbaachisaadha. Quba keessan keessa galchitanii maasaajii baay'ee gochuu qabdu. Maaliif wanti nuti dibanne suni akka inni faayidaa rifeensa keenya hunduma isaa ittiin nu gahuuf jechuudha maasaajii godha. Hanga asiillee qarqara isaatti gochuu qabdu. Nu asii isa kana akanii hijaamni maxaxii namarraa fixee kunoo egaa akkasitti haga qarqara isaatti bareechattanii kunoo asiinis haaluma isa sanaatiin ni dibattu jechuudha. Waaw, akkatti namatti qabana. Dhugaa rabbiiti itti fayyadama. Inda gatiina, ingowwamiina. Hundi keessan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Dhugaadhaan baay'ee na fayyadee jira. Rifeensi kiyya dura baay'ee na jalaa tabalaasha'ee jira ture. Innaa amma galata waaqayyootiin jedha. Baay'ee na jalaan buqqa'u. Akkanatti naa tolee jira. Hanga qarqara isaatti gochuu qabdu.
Jaalatamtoota kiyyaa kunoo haala kanaan xumureetiin jira isiniin jedha. Viidiyoon kiyyaa yoo isinitti tole immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Innaa akka itti fayyadamtanii hundi keessanillee akka itti fayyadamtanii. Kunoo haala kanaanii egaa akkas gootanii kunoo kiisa yookiin peestaalii barbaaddan jechuudha. Kunoo akkasittiin hojii keessanillee hojjechuu ni dandeessu haala kanaan. An amma foolii tokkollee hin qabu hin xiraa'u homaan jedhu laayik, sheer, sabskiraayib godhaan isiniin jedha. Akkasittiin hojii kiyyaa hojjechuu nan danda'a otoo nan agarre. Kunoo hijaaban qaba waan ta'eef hijaaba kiyyaa irratti uffadheen bakka haala kanaan an akkasittiin saayitii tokko ofirra tursee nan miiccadha. Saayitii tokko ofirra tursaatii miiccadha. Homaa tokko fa'aa rakkoo tokkollee isin irra hin geessisu. Laayik, sheer, sabskiraayib godhaan na wajjiniin ta'a. Haga turtii biraa walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Ciao.